wanti si rabbi naaf kadhattanu akkan of dagadhee akkan siriidhaan raateffamee akkan of wallaalee Yuusufitti hin deebine qofa rabbiin naaf kadhadhaa isiniin jedhu. Akkuma Yuusufitti hin deebine qofa. Hawaa hunda keessattuu Yuusufiif yoo lubbuu koo wareegallee nan marara. Lubbuu koos immoo kennee jira. Argitanii jirtu jechuudha. Yeroo darbe keessatti gaara keessatti sababa Yuusufii sababa liinaa qabamee gaaratti waan ta'aa ture ni beektu. Abdullaan maal akka irratti hojjetaa ture gaara keessatti boollatti dhakaatti nagalchee dhakaa keessatti akkatti na tumaa ture. Waan baay'ee argaa turtanii jechuudha. Achi keessatti rukutames dhiigee beela'ee godhee qorree aduudhaanis waadamee waan meeqa dabarseera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota miidiyaa keenya bakka jirtan maratti nagaan keenya kabajaa fi jaalala sinaadha qabuun isiniin jedhe. Egaa hordoftoota keenya baga guyyaa kana geessanii baga guyyaa kana walumaan keenya hundumti keessanuu inshaallah argaa turtanii akkuma gaddaa mucaan duraan isinitti dubbataa ture sun dhufee na quunnamee na argaa ture. Na argee na waliin dubbataa ture. Garuu namoonni hedduun kaan bilbiltanii kaanis barreessitanii hordoftoonni kiyyaa kaan illee sagaleedhaanii mucaa kana hin amananii mucaa kana amantee itti of hin kenninii mucaan kun yookaan diinummaadhaaf deemuu danda'a akkasumas immoo yookaan maallaqa nyaatee diina sitti fiduu danda'a waraana sitti fiduu danda'a jettanii waan baay'ee na haasofsiisaa turtanii waan baay'ees immoo na yaadachiistanii akkan itti qophaa'uuf akkan of eeggadhuuf akkan of gatee hin teenyeef waan baay'ee yaadadha jechuudha. Erga isin karaa adda addaatiin yaada akkasii kana naaf laattanii egaa warri yaada kana naa kennitan hundumti keessanuu galatooma ulfaadhaa isiniin jechuun barbaada hordoftoota kiyya. Egaa dhugaadha nama amanuu hin dandeenyu yeroo darbee yeroo hedduu namoota hedduu amannee osoo hin beekamin akka diinaaf nu kennan akka jarri deebisanii diina nutti fidan osoo hin beekin nama hedduu amannee wajjin jiraanna osoo jennu hedduu miidhamaa turre. Akkasuma jechuudha Yuusufiin illee ni beektuu akkuma ofii isaatii nama gara laaffisa ta'e akkuma ofii isaatii nama gaarii ta'e namoota dafee amanee namoota baay'eedhaan miidhamaa ture. Garuu isa miidhameef haqataa rabbumatu kaffala. Haa ta'u malee anis amma erga isin yaada kana naaf kennitanii ofitti amanuu dadhabee baay'ee jeeqamaan ture jechuudha. Baay'ee jeeqamaan ture. Tarii immoo osoo nan lafa hin beekne nama hin beekne bakka kanaa osoo gara ijoolleetti illee hin deebine tarii bakka hin tasayyuu hin beekne geessanii yookaan tarii siriidhaan ammoo of na wallaalchisu isa jedhu waa hedduu keessan galaa ture jechuudha. Ammas immoo kuni sababaa jalqaba linaa osoo hin taane sababaan jalqaba Yuusuf hin beekuuf sababa Yuusuf nama gaarii ta'eef sababaan isa jaalladhuuf jechuudha. Amma ammoo kunoo mucaan eengaddaa sunii nan dhufaa dhufeensi fuudhaa motora kiyyaanin dhufeensi fuudhaa egaan akkamittiin amanee wajjin deema laata tarii natti deebi'ee immoo miidhaa irraan gaha isa jedhu amanuu dadhabeen laatiin harkoosana jalaa gadi ba'ee dhaabbataa jira jechuudha. Yeroo ni dhufee jedhu jalaa dhokadhu moo ittiin bahamoo akkam waysa maaltu naa mala yoon ka'e immoo deemee jedhe tarii mucaan kun natti deebi'a qalbiin koo shakkii hedduu keessa na jira amanuu hin dandeenye jechuudha. Keessattuu duraan illee yeroo inni afaan haasa'u namuma kaleessa garuu namoonni hedduun akka naa himanitti inni namuma amanamaadha nama ijoollee Oromoo gargaaraa ture naan jedhan. Garuu erga isin karaa natti himtanii komentii jalatti illee yaada hedduu barreessitanii hin amananii hin miidhamta si miidha yookaan diinatti si kenna jettanii waan baay'ee erga isin haasoftanii keessi kan koo kun na dide
duraan shakkii tokkoyyuu hin godhanne. Egaan beekamu tarii rabbii jecha karaa dheeraa kana deemee dhufe immoo waanuma tola ooltummaa namaa ooluuf waanuma rabbii jecha kaleessa nama gargaaraa tureef nama miidhamaa bira dhaabbataa tureef karaa fagoo kana deemee dhufe immoo tarii maallaqa guddaa kennaniifi jennaan maallaqa nyaatee dhufe immoo hin beekamu. Egaan hin beektu yeroo kamiyyuu namni maallaqa gaarii argannaan waan raawwachuu qabu tokko halkan guyyaa deemeetuma raawwata namarratti. Ala kulli haal waa hundaafuu isin du'aa keessan naa kadhadhaa. Kanaaf jechuudha kiyyaa sana akkamittiin amanee waliin deemuu danda'a? Yoona yookaan karaa jira yookaan dhufuu danda'a. Beellamni naa qabe har'a. Har'aan dhufee si fuudha. Kaleessi jimaata miti kaleessa hin dhaqqabu naan jedhee ture. Har'a bakka biraan deema naan jedhee ture. Har'aan dhufee si fuudhaa naan jedhee akka naa ibsetti jechuudha. Akka naa bilbilee naan haasa'etti akkas naan jedheera. Amma immoo haga yoonaatti hin dhufne garuu eegaan jira. Yoo inni dhufee jedhee amma mala biraa dhahadhee akka inni guyyaa biraa deebi'ee na fuudhu godhamoo har'uman immoo wajjin deemee gara tokkotti ba'amoo akkam gochuu naa wayyalaata. Yaada keessa komentii jala naa ka'a. Egaa waa hundaaf iyyuu akkuma kanaan dura rabbiin nu kadhataa jettanitti akkuma kaleessa jechuudha waa hedduu keessa baanee rakkoo hedduu keessummeessinee keessa dabarree tasgabboofnee manatti deebinee kaanee ammas immoo jeequmsi kun nutti ka'e ni beektu. Ammas immoo akkuma sanatti du'aa keessanii nu bira nafinaayi. Du'aa keessanii nu bira dhaabbadhaan isiniin jedhaa. Alaa kulli haal egaa akka danda'ametti waan qara'achuuf barbaachisus waan hundumaa iyyuu godhadheetuman jiraataa jira. Yeroon gadi ba'u, yeroon ol galu, yeroo aduun baatu, yeroo aduunis dhiitu, yeroo kamiyyuu jechuudha. Akka rabbii dagadhee miti kanan jiraataa jiru. Waa hundumaaf iyyuu yeroo kana ga'eera. Amma booda garuu erga mucaan gaddaa dhufee jedheetti kana booda yoo bakka kana baran hin beeku. Mucaan sun tarii yookaan qobaataa dhufamoo tarii immoo diina biraayyuu qabatee dhufee asitti na qabsiisamoo isa jedhu naaf hin galle jechuudha amma yoonaatti. Waanuma hundaaf iyyuu nama gaarii ta'ee fi nama hin taane ta'uu isaa gara fuulduraatti kanuma waliin ilaallu ta'a hordoftoota kiyya. Alaa kulli haal du'aa'ee naaf godhaa isiniin jedhaa. Akka rabbiin harka diinaatti nan dabarsine. Yoo rabbi naa mijeessee jedhe yoo rabbi haala naa mijeessee jedhe yoo haalli naa mijate an yaanni kan koo karoora ni qabu yoo inni dhufee na fuudhee isa waliin gallee jenne bakki sun bakka nagaa fi tasgabbaa'aa yoo ta'e inshaallah gaafa nasii ba'ee ka'u Yuusufiin illee jechuun akka inni nu biratti dabalamu goona jedhee yaadaa ture. Akka inni dhufee dhokatee nu bira jiraatu goona jedhee yaadaa ture. Yoo rabbi taa'ise jedhe. Garuu immoo ammaaf waan amanamu hin qabu rabbitu beeka. Tarii hin beekamu. Mucaan sunis yookaan tarii ofitti nu qabee ka'ee booda immoo karaa ittiin diinaaf nu saaxilu yookaan karaa ittiin diinatti nu kennu qopheessuu danda'a. Kanaan beeku. Rabbitu isa beeka. Yoo nama gaarii ta'ee nu dhoksa jechuudha. Diina jalaa nu dhoksa. Yoo immoo nama hamaa yaadu ta'e nama miidhu yoo ta'e immoo isaaf rabbitu wal beeka. Sana keessa isaa waan tokkoyyuu waan beeknu qabnu. Haa ta'u malee amma inshaallah yoo rabbi jedhee akkaataan ani itti yaadaa ture yoo ana sii deemee bakka sana bare haalli qilleensa achis tasgabbaa'aa yoo ta'e nagaa yoo ta'e Yuusufiin illee achi dhokfamee akka inni baafamee innumti ofii isaatiif mootora isaatiin deemee halkan illee ta'u Yuusufiin achi baatee akka inni bakka mana isaa sana fidu achitti immoo jechuudha akka namni sammiine maaliif mucaan eeyyaman qaba jedhee jira ni beektu jechuudha. Mucaan eeyyama illee ni qaba hin beektu gaaf keessatti nama mootora mataa isaayyuu bitatee as keessatti nama waa meeqa gochuu danda'udha. Qaama mootummaa hedduudhaanis nama wal beekuudha. Kanaaf yoo rabbi jedhee inshaallah fuulduratti kanumatti ilaallu ta'a.
du'aa keessaniin nu bira dhaabbachuun dagatinaa yoo rabbi nu gargaaree jedhee amma kan na yaaddessaa waa'ee kan kooyyoo osoo hin taane waa'ee Yusufaati. Waa'ee Yusufaatu baay'ee tokko natti ulfaata. Viidiyoo jaraa reefuun xiqqoo seenee ilaalaa jira. Haalli jarri keessa jiran dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko waan nama dhukkubsudha. Alaa kulli haal rabbiin inni rakkoo hedduu rakkoo jajjabaa kaleessaa keessa dabarsee asiin ga'e sun har'as immoo isarraa jijjiiruu isarraa dabarsuu danda'a. Kanaaf yoo rabbi jedhe inshaallah ammas immoo inuma xumurama rakkoon kuni Yusufin achi keessaa baafannee jennaan dhoksinee jennaan inshaallah akka jarattiin nutti roorrisne qaama seeraatiinis haga danda'amu quraana rabbiitiinis haga danda'amu dhikrii rabbii goonees haga danda'amu akka jarri nurraa dhaabbattu goona inshaallah. Egaa ni beektu akkuma kaleessayyuu gaafa ani itti qara'u jarri wallaansoo nuun qabuu hin dandeenye sana ni beektu jechuudha. Faayyoora namni jabaatu hin jirtu. Faayyoon gaafa maqaa rabbii waameedhu akkaataa isheen itti olii gadi fiigdu. Garuu immoo haalli jarri ittiin dadhabsiisanu siirii daakuu wayii qabu. Siirii qilleensa irratti hafuura namaa cufu qabu. Qilleensi akkana keessaan baaneef akka ani hafuura fudhanneef akka ani dubbachuu hin dandeenye akka hin qara'anneef gaafa jarri sana natti gadhiisan iji koo kanaaf yeroo hedduu kan miidhamaa ture. Iji kan koo diimatee ni argaa turtanii kan yeroo hedduu na bu'aa ture jechuudha. Iji koo ammallee torbee tokko yoo nagaa argate torbee tokko immoo nagaa argatu. Maaliif akka dawaa qulqulluu argatee siiriin sun nageessaa qulqullaa'utti jechuudha. Kanaan hordoftoota kiyyaa yeroo kamiyyuu rabbiin nuuf kadhaa.